bitamtuudha yoomiyuu taana. Isaan kana keessaatii fakkeenyaatii fi namoota akka pirezidaantii keenya akka pirezidaantii Shimallis fa'a yeroo inni achi as ba'e miidiyaa irratti gunni dubbatu rabbi nama akkamiinuu kaasuuf jira. Oromoo kanaaf nama akkamiitu ka'aa jira. Dargaggoota akkamii kan humna qaban, kan beekumsa qaban, kan sabboonummaa qaban, kan deeggarsa uummataa qaban, kan quuqama uummataatiif qaban nama akkamiitu gara fuulduraatti dhufaa jira jedhetan Waaqayyoon galateeffadhan ture. Shira guutummaadhumatti saayinsii siyaasaatiin bulchuu otoo hin taane maaliin fiyyuu bitamuu otoo hin taane shira biyyattiin kan ittiin bulaa jirtu shiraan bulaa jirti. Sabaaf sablammoonni akka isaan diina walii ta'an gidduu isaaniitti deebi'anii walii isaaniitti deebi'anii mootummaa isaan bulchaa jiru gaarii haa ta'u hamaa haa ta'u akka isaaniin ilaalle. Yeroo isaan wal lolan deebi'ee akka inni gidduu galu akka inni araarsaa ta'e akka inni dhufu nama yookaan qaama nagaa eegsisu fakkaatee akka inni dhufu gochuudhaafiti shiraan biyyi kun bulaa jirti eega gaafa sanaatti jalqabe. Hin bitu nama bitu, beekaa bitu, wallaalaa bitu, atileetii bitu, artistii bitu, nama beekamaadha jedhamu bitu, nama namni abdii irraa qaba jedhamu barbaadanii hin bitu, nama dubbatu, afaan qabsiisu. Toftaan isaanii inni lamaffaan isa kana. Namni hin bitamne hin jiru itti kennaa maallaqa itti kennaa. Itti kennaa jedhu. Haaliif ofii isaaniitii maal hojjechaa akka jiran isaantu beeka edaa nuti hin beeknu ture. Isaaniin bitama isaan TPLF akkamittiin isaan bittee akkamittiin Oromoo akka cabsisiisaa turte beekti. Har'ammoo deebi'anii isaan immoo akkuma sanatti bifa sanatti fayyadamanii cabsu. Baay'ee galatoomi obbo Baqqalaa ulfaadhu. Kallattumaan egaa gara marii keenyaatti ceenaa. Egaa gulantaa qabsoo itti aanuu fi qophii ce'umsaa mata duree jedhu jalatti mari'annaa. Akkuma daawwattoota keenyaaf tolutti bakka sadan tokkotti baafneetu irraa dubbanna akkuma waliigalaatti. Gara marsaa jalqabaattan ce'aa. Marsaan jalqabaa haala waliigalaa biyyattiiti. Obbo Baqqalaa haala waliigala biyyattii gama hundaanuu Itoophiyaan maal keessa jirti? Galatoomi egaa waan hundumaa eessa qabanii dubbatanii eessa akka dhiisan nama rakkisaa. Garuu xinnooma ishee gara booddeetti deebinee ilaalluudhaaf mootummaan amma biyya bulchaa jiru kuni haalan itti gara aangootti dhufe mootummoonni biroon akkaataa isaan itti gara aangootti dhufan irraati adda. Maaliif yeroo kan dargii yoo fudhannee gara aangootti yeroo dhufu waan danqaatti ta'an waan hedduu waan mormii itti ta'an waan hedduu kan jala dhaabbachuu danda'an diinota hedduu keessa dhaabbatee isaaniin falmaati kan inni waggaa hedduu kan inni ture. Mootummaan kan TPLFin hoogganamus immoo yoo ta'e gaafa aangootti gaafa dhufu akkasumatti salphaadhaan hin dhufne isa booddeellee kan ittiin morman hedduutu turanii kan yeroo sana hin sumatin baay'eetu ture. Mootummaa haaraan gara aangootti yeroo dhufu akka salphaatti hin simatamu. Garuu mootummaa amma aangoorra jiru kana yoo fudhannee fi biyya keessaas haa ta'u biyya alaatiis haa ta'u namni hundumtuu walii galee bifa jechuu dandeenyuuni bifa gaariidhaan kan itti simate ture. Haala mijaawaa mormiin tokkollee kan irratti qabuu hin dandeenye. Saba biyyattii keessaatti yeroo jalqabaatiif daangaatii hanga daangaatti akka mootummaa ofiitti fudhatanii kan deeggarsa kennaniif ture jechuudha. Garuu haa ta'uti waan sun hin turre gammachuun sun baay'ee hin turre wanti irraa eegamu maaltu ture sirna abbaa irree sanaan mormame ittiin mormanii saboonni turan hundumtuu sirna federaalizimii sabdaneessaa kana nuu jabeessanii sirni dimookiraasii nuu dagaagee ofiin of bulchuun mirkanaa'ee afaan keenyaa fi aadaa keenya guddifannee ittiin jiraachuun dinagdee keenyatti fayyadamuun nuuf mirkanaa'a kan jedhu abdii guddaatu ture. Garuu sun waan sun hin turre gammachuu guddaan sun baay'ee hin turre yeroo suma immoo
dafee itti fayyadame mootummaan kanatti fayyadamee silaati saba kana maaltu hafee maalis ni godhu akkam godhu jedhee uummata wajjin mari'atee waan barbaachisu gara fuulduraatti deemuu osoo hin taane bolola aangoorraan kan ka'e aangoo kootiif utuu aangoorra jiru aangoo isa borii isa waggaa 10 booda isa waggaa 20 booda isa waggaa 30 booda yaaduudhaaf jecha akkamittiin aangoorra turuu danda'a. Aangoorra turuudhaaf immoo wantoonni danqaanatti ta'an dhaabbilee danqaanatti ta'an gartuuwwan danqaanatti ta'uu danda'an eenyufaa ta'uu danda'u jedhee yaaduudhaan isaan irratti xiyyeeffate yeroo suma kaayyoo isa silaati bakkaan gaa jedhamee yaadame sana dhiiseeti gurmuu uummataa yookaan uummata cabsuu irratti barabaraan jiraachuudhaaf bituudhaaf mo'uudhaaf karoorfachuu irratti xiyyeeffateetu yeroo suma waraana keessa seensise jechuudha. Kanaatiif waan inni irratti bobba'e jalqabee sirna federaalizimii sabdaneessaa kana uummati kun akka kanatti of bulchee jennaan naannoo isaa bulchatee jennaan mootummaa giddu galeessaa kana naannoo homtuyyuu quba nan qabaatu humni koos jabaachuu hin danda'u. Kanaatiif kana cabsuun sun narra jira sirna haarawaa sirna biraa kan naaf ta'u ijaaruun narra jira kan jedhu fudhatee ka'eetu sirna sana irratti duulee jechuudha. So duulli sirna sana irratti gaafa aangootti dhufeeti jalqabee haga ammaatti otoo walirraa hin citin toftaalee adda addaa tarsiimoo adda addaa baaseetutti deemaa jira jechuudha. Tarsiimoonni ittiin biyyi sun har'a siyaasni ishee loojikii wayiitiin kan deemu miti. Yaadiddama yookaan tiyorii siyaasaatiin kan deemu miti. Yookaan seera addunyaatiin kan deemu miti. Yookaanis immoo heera jettee isa tumatte irratti dhaabbatee kan deemu miti. Eenyullee maal ta'uu dhiisuu danda'a jedhee kan tilmaamuu danda'u miti. Namumti tokko rafee ka'ee akka barbaadetti kan jeequ gara barbaadetti kan oofu ta'eeti kan inni argamu. Kanaaf immoo wantoonni itti fayyadamee aanaan akkanatti fakkaatutti yaadiddama siyaasaas miti. Yookaanis loojikii hin qabu akkuma nama dubbadde wanti tarsiimoo akka tarsiimootti itti fayyadame waa 3 qofadha jedheeti yaadaan. Tokkoffaa shira guutummaadhumatti saayinsii siyaasaatiin bulchuu utuu hin taane maaliin fiyyuu bitamuu otoo hin taane shira biyyattiin kan ittiin bulaa jirtu shiraan bulaa jirti. Lammaffaa humna. Sadaffaan immoo namoota bitu. Shira jechuun namoota walitti naquu, gartuu walitti naquu, karaa adda addaa walirratti kaasuu, akka isaan walirratti xiyyeeffatan gochuu, wal dhibdee dalgaa uumuu, akka isaan ol ilaalanii mootummaa hin ilaalle, akka isaan dhimma addaatiin qabamanii namni hundumtuu diina akka inni walii ta'u. Uummanni akka uummataatti akka diina walii ta'u. Naannoleen akka diina walii ta'an. Amantiin akka warri amantaa hordofanii fi geggeessan akka isaan diina walii ta'an. Sabaaf sablammoonni akka isaan diina walii ta'an. Gidduu isaaniitti deebi'anii walii isaaniitti deebi'anii mootummaa isaan bulchaa jiru gaarii haa ta'u hamaa haa ta'u akka isaan hin ilaalle. Yeroo isaan wal lolan deebi'ee akka inni gidduu galu akka inni araarsaa ta'ee akka inni dhufu nama yookaan qaama nagaa eegsisu fakkaatee akka inni dhufu gochuudhaafiti shiraan biyyi kun bulaa jirti eega gaafa sanaatti jalqabe. Namoota gaafa sana akkamitti yaadne eessa ga'u jennee yaadne. Bara jijjiiramni kun dhufuudhaaf 2018 keessa yeroonni fiixee isaarra yeroonni ga'u ani mana hidhaan ture. Haasawa yeroo sana godhaman miidiyaa irratti wantoota dhiyaachaa turan namoota dubbachaa turan hunduma isaanii nan yaadadha akka guyyaa har'aatti yaadadha. Isaan kana keessaatii fakkeenyaatii fi namoota akka pirezidaantii keenya akka pirezidaantii Shimallis fa'a yeroonni achi as ba'e miidiyaa irratti gunni dubbatu mana hidhaa taa'ee gunni ilaalu jechuudha. Rabbi nama akkamiinuu kaasuuf jira. Oromoo kanaaf nama akkamiitu ka'aa jira. Dargaggoota akkamii kan humna qaban, kan beekumsa qaban, kan sabboonummaa qaban, kan deeggarsa uummataa qaban, kan quuqama uummataatiif qaban nama akkamiitu gara fuulduraatti dhufaa jira jedhetan Waaqayyoon galateeffadhan ture. Business Empire TPLF. Pirezidaantii Lammaa jechuu keeti? Pirezidaantii Lammaa miti, pirezidaantii Shimallis
Isamma Shimallis isamma pirezidaantii ta'e. Ugguu sana biiroo wayiitti akka itti aanaa wayii ture. Miidiyaa irratti ugguu inni dubbatuun dhaga'an ture. Gaafa sana yeroo inni dubbatu nama akkamiitu dhufaa jira. Lammaan faa gaffii garii guguddaadha. Garuu Shimallis faammoo ijoollee dargaggoo isaan biraan ka'aa jiranidha. Kanaatiif hunduma isaanii irratti abdii guddaa qabna turre yeroo isaan haasawan jechuudha. So business empire TPLF yeroo sana isa isaan saaman qabeenyaa isaan saaman kana irratti yeroo isaan duulan yeroo isaan waan guddaa dubbatan yeroo kana hunduma abdii guddaan irraa qaban ture. Waggaa 3 guutuun waggaa 4-5 gidduutti yeroo gabaabaa gidduutti Shimallis faa deebisanii business empire TPLF kan gachisiisu isa kan xiqqeessu maatiidhaan ijaarratanii obbolaadhaan wal ijaaranii deebi'anii saba Oromoo kana akka kana godhu jedhe takkaadhuma hiyyaanne gaafa sana. Takkaadhuma hiyyaanne namni akka sana balaaleffatu. Hin saamamne lafa keenya saamamee qabeenya keenya saamamee eenyummaa keenya badee nami jedhu deebisee qabeenya Oromoo akka kanatti saamsisa jedhe takkaa hiyyaanne. Abdiin koo akka kana hin turre. Akka sana iyyuu ta'e osoo OPDO ta'uu isaanii osoo beennu mormii irratti hin kaane ture yeroo sana jechuudha. Maaliif abdii godhanne waan isaan haasa'an irraa waan isaan godhan irraati abdii godhan. Namni saamicha bifa sanaan sadarkaa sanaan mormu deebi'ee saamsistuu akka kanaa ta'a jedhee takkaa yaadee hin beeku. Hammam dhalli namaa akka jijjiiramu isaan irratti hin argina. Osoon wayirraan dubbisetu ta'e fikshinii wayii natti fakkaata malee dhugaa natti hin fakkaatu ture. Ija kootiin yeroon argu baay'ee na gaddisiisa. Baay'ee na dhiba akka ajaa'ibaatti ilaala amma guyyaa har'aatti. Haasaa gaafa sanaa fi waan har'a hojjetamu gaafa ni ilaalu. Gaafa sana saba keenyaatiif paashiniin ittiin falmamu. Har'a immoo lubbuun nama lubbuu hamma hin fakkaannetti. To'annoo isaa jalatu jiru sabi amma kana ga'uutu saamamuutu du'u akka saree dhiiga saree gaditti yeroo dhiigi namaa yeroo lakkaa'amu. Yeroo isaan bakka biraatti maallaqa erganii faayinaansi godhanii ijaaranii deeggaranii nama qawwee qabu Oromiyaatti dulchisanii ficcisiisu jedhe takkaa yaadee hin beeku. Otoo nama natti mata'eetii kana amanuudhaaf hin danda'u. Garuu ta'ee argine kunuuti. Kanaaf mootummaan gaafa sana tooftaa isaanii itti fayyadamanii as ga'anii tokkoffaan akkuma amma dubbanne shiradha. Shira. Lammaffaan hin bitu nama bitu. Beekaa bitu, wallaalaa bitu, atileetii bitu, artistii bitu. Nama beekamaadha jedhamu bitu. Nama namni abdii irraa qaba jedhamu barbaadanii hin bitu. Nama dubbatu. Afaan qabsiisu. Tooftaan isaanii inni lamaffaan isa kana. Namni hin bitamne hin jiru itti kennaa maallaqa itti kennaa. Itti kennaa jedhu. Haaliif ofii isaaniitii maal hojjechaa akka jiran isaantu beeka. Edaa nuti hin beeknu ture. Isaaniin bitama isaan TPLF akkamittiin isaan bittee akkamittiin Oromoo akka cabsisiisaa turte beekti. Har'a immoo deebi'anii isaan immoo akkuma sanatti bifa sanatti fayyadamanii cabsu. Garuu waan isaan nu hubanne tokkotu jira. Amma muummichi ministeeraa amma aangoorra jiru kuni amantaan isaanii guddaan kanadha. Itti kennaa horii. Namni eenyuyyuu maallaqa darbuu hin danda'u. Kan jiru qabu. Namni inni har'a maallaqaan bitu kun nama maallaqa isa caalu yoo kenne immoo akka inni gurguramuu danda'u immoo quba akkamitti dhaban. Akkuma bitame gurgurama deebi'ee namni kun. Namni bite kun immoo gurgurama bor immoo deebi'ee. Isuma har'a inni bitee wajjiniin deemaa jiru itti fayyadamaa jiru kanatu wanti tokko yoo kaate immoo isadha kan morma isaa gadi qabee kan gurra'u akka bofaatti kan tumee ajjeesu isadha. Maaliif bitamuun amala personality sansakkaadha. Bitamtuudha yoomiyyuu taanaan.
gatii meeqaan isaa bitamtu, qaaliinis, bishaanis bitamtu, bitamtuudha. Namni har'a bitate kuni boori hunuma gurgurama, kana amanuun barbaachisa. Nami ofiiyyuu na amanamne akkamittiin nama amanama? Eeganni bitate nami biraan maaliif hin bitatu? Qodaadha hoo? Meeshaadha miti? Meeshaadha. Meeshaa maaliif hin bitan? Hin bitama. Boris hin bitama. Namni tokko yeroo meeqa bitamee yeroo inni gurguramu argaa irra miti? Akkuma gabaa, akkuma meeshaa yeroo inni meeqa gurguramu argaa jirra. Kun hamma dhumaatti na deemsisa jedhanii akka tarsiimootti qabatanii deemuun dadhabina guddaadha jedheetii yaada. Namni waa amanee hojjechuu qaba. Waan itti amanu tokkoof wareegamuu qaba. Lubbuu kennuufii qaba. Yeroo kennuufii qaba. Dafqasaa beekumsa isaa kennuufii yoo baate nama kooti jedhanii wajjin deemuun hin danda'amu. Humna immoo itti dabalee ajjeesuudhaan nama ajjeesanii fixuudhaan hin cabsa jedhanii yaadu. Akka kanatti yaadu. Waggaa 7 guutuu ajjeefame sabi kun. Garuu harkaan kennanne ammayyuu. Kutaalee biyya keenyaa hedduu fakkeenya kaasuu hin dandeenya. Barbaachisaa miti malee. Waggaa 7 guutuu irratti duulame garuu ammallee harkaan kennin. Humni nama hin bitu. Hin du'a itti immoo dhalata gara biraan. Hin ka'a jalaa immoo hin ka'a. Dhaloota biraatu ka'a. Dhaloota dhugaa barbaadutu ka'a. Dhaloota akka abbaan isaa itti ajjeefame beekutu ka'a. Akkatti obboleessa isaa dhabe beekutu ka'a. Dhaloota akkatti nama isa gargaaru irraa dhabamsiise iyyumaan isa guddise. Dhaloota akkasiitu ka'a. Humnaanan bulchaa, humnaanan bita. Namni nama ajjeesisee harreetti nama feesisu ulfina dhala namaa agarsiisa moo namummaa ala ta'uusaa agarsiisa? Kun ammoo waan nama sodaachisuudha. Namni tokko eega du'e harreetti of yaadni yoo waa gubanii yoo nyaatan yoo affeelanii yoo wannoo isaa dhugan gatii maalii qaba? Kan du'e gatii isaa kaffalatee deema. Waan isa barbaachisu baasee deema. Waan isa irraa eegamu hojjetee deema. Kanaafi isa jiruun reeffa namaan taphachuun isa kaan sodaachisuudhaaf yoo ta'e hin deemsisu kun. Hin deemsisu. Du'aa fi jireenya gidduu garaagarummaan hin jiru yoo ta'e namni du'a isaa filata. Maal garaagarummaan isaa? Namni eega waan nyaatu hin qabaanne, eega biyya isaa keessa nagaan hin jiraanne, eega bahee hin galle, eega ijoolleen isaa ija isaa biratti jala ajjeefamanii. Jireenya maaliiti kun? Yoo jiraates yoo du'es garaagarummaa maalii fidaa? Kanaafi siyaasni biyya keenya kanaan deemaa jirti har'a. Saayinsii siyaasaanis deemaa hin jirtu. Sababii siyaasni keenya badeef nagaa dhabne. Sababii nagaa dhabneef oomisha dhibe, hin hiyyoomne, dinagdeen keenya hin kufe. Dinagdeen keenya kufuusaa maaliin argina? Dhibbentaa kanaan guddatee, kanaan kana ta'ee, akkas dabalee maal jedhanii nuyi isa quban qabu. Nuyi qaama keenyaan beenna guddachaa jirraa fi du'aa jirraa keenya. Namni gabuusaa bulaa akkamittiin guddachaa jirra jedhanii sitti himuu hin danda'amu. Qullaa isaa deemaa akkamittiin guddachaa jirra jedhanii. Gibira kaffalittiin jedhanii gibira kaffaluu gaafa inni dadhabu balbala mana isaarra jiru buqqisanii fudhatanii deemaa akkamittiin guddachaa jirta asiin jechuu hin danda'amu. Akkamittiin danda'amu. Namni tokko mana isaa keessa waan fuudhan yeroo dhabu kumbula inni uffatee bulu uffata halkanii irraa fudhatanii yeroo deeman kanaan guddina akkamittiin jechuu danda'a namni kun. Maa jettanii amansiisuu dandeessu guddina jettanii. Guddina keenya qaama keenyaan beenye, jireenya keenyaan beenye, jiruu keenyaan beenye. Kaleessa maalan ture? Waggaa 10 dura maalan fakkaadha? Waggaa 20 dura maal fakkaadha jedhee jireenya isaatiin, jireenya maatii isaatiin, jireenya biyya isaatiin, ganda isaatiin, naannoo isaatiin madaalana. Malee lakkoofsa isaa IMF kaa'u, isa eenyu kaa'u, isa lakkaa'anii daataa isa bilcheessanii cooked data itti faranjiin isa cook godhanii fidanii nu agarsiisan. Dhibbentaa kamiin yoo jedhan namni nu amansiisuu hin danda'u. Jireenya keenyatu nutti mul'isaa jira. Nyaachaa hin jirru, jiraachaa hin jiru.
Lafa kaleessaa hin jirru, lafa waggaa 10 irra hin jiru. Namooti tokko immoo waa'ee dinagdee yeroo kaasanii Finfinnee hodhatanii jedhu amma warri Ameerikaadhaa dhaqee Finfinnee dhaqee deebi'u tokko. Finfinnee hodhatan, mana nyaataa hodhatan, reestooraantii gurguddaa kana hodhatan. Maali nama bakka Oromoo duwwaatu taa'ee nyaata. Namni horii hin qabu akkamittiin jedhama kunoo qarshii 2,000 kaffalee 3,000 kaffaleetu nyaata tokko nyaatee kaa'e akkamittiin yoomeera jettu jedhu. Hattoota 1,000 hin taane 2,000 3 hin taane. Hattoota asii dhaqan hattuma sana nyaata. Achi baatee galgala hodhatte sila lafa laaqanaatti argita ammoo lafa irbaataatti argita hattuma sanatu nyaata. Namuma sanatti yeroo 3-4 argita mana nyaataatti utuu inni nyaatu utuu inni haramu argita teesse. Isa argee dhufeetu daasporaan kun maali uummanni sooromee bakka hin nyaatamu hin murata kunoo foon kana nyaata maaludha. Foon maalii nyaata foon namaa nyaataa jiru. Hattoota tokko iddoo 10tti ergeetu nama 10tti fakkaatti warra biyya kanaa dhaquutti. Nama 1000 meeqa? Reestooraantii meeqatu jira Finfinnee keessa? Hoteela meeqatu jira? Hoteela 15-20 taatu kana keessatti nama 100 yoo argite nama 1,000 kan hin taanetu nyaata. Kanaa kan Itoophiyaa bakka bu'u, kan Oromoo bakka bu'u kanaa. Kana laalanii yookaan ibsaa wannoo isaa ala jiru kana ifa alaati bilij jettu kana ilaalanii gaafa mana keessa ol lixan hin jiru ibsaan hin jiru. Bishaan alaati utaaleetu kun faawuntaniidhaan hin sirba mana keessa gaafa ol lixan waan ittiin dhiqatan hin jiru waan dhugan hin jiru. Kanaan madaalu jireenya namaa. Jireenyi namaa waan ittiin madaalamu basic necessity saba isaatiif guutuudhaan kan madaalamu irra jiru. Kun hin jiru. Kanarra jirra har'a. Dinagdeen keenya beelessanii hojjetaa beelessanii barsiisaa beelessaniitu mamiraan miggabaa jedhaniitu nyaata kennuuf salphisanii iyyoomsanii qalbii isaa cabsanii hiriiriitii biddeen fudhadhuutii nyaadhu akka kadhattutti ittiin jedhanii akka kanatti guddataniitu nuun jedhu. Kabaja maalii qaba namni akka kanaatti dhaabbatee biddeen nyaatu? Kabaja maalii qaba barataa dura dhaabbatee barsiisuudhaaf? Ulfina maalii qaba? Mooraalii maalii qaba? Amlee maalii achi dhaabbata? Wayyaanni uffata hin fakkaatu. Jireenyi isaa jireenya hin fakkaatu. Manni isaa mana hin fakkaatu. Nuyi dinagdee kanaan safarra malee isa 6,000 meeqa jedhan. Galii manaasa jedhanii. Dinagdeen jireenyaan safarama. Quality of life. Maal fakkaata? Qotee bulaan keenya maal fakkaata jireenyi isaa? Hojjetaan mootummaa maal fakkaata jireenyi isaa har'a? Kana keessa jira. Nagaadhaaf nagaa hin qabu. Inni maallaqa qabus nagaa hin qabu waan nama dhibu keessaa. Warri hattooti jala yaatu kun warri abbaa qabeenyaa ofiin jettu kun illee nagaa hin qabdu. Abbaa barbaade dhufee seesaa mogora. Wattoo dhee mana seetii gadi baasee hudduu see keessa dhiita. Kana waan barbaade irraa fudhata. Sodaa keessa jiraatu isaanillee. Maallaqa qabaachuun isaanii nageenya qabaachuuf gaaraantii miti. Wabii isaanii ta'uu hin dandeenye. Biyya seerri hin jirre keessatti wabii maalii qabda? Horiis yoo qabaatte horiiftes, yoo beekaa taates, yoo wallaalaa taates, guddaas yoo taate xiqqaa yoo taate wabii maalii qabda? Biyya seerri hin jirre keessatti. Kanaaf biyyi guddachaa jirti otoo hin taane salphachaa badaa guyyaadhaa gara guyyaatti gadi adeemaa deemti. Gad adeemaa deemti. Namni tokko hojjetaa mootummaa tokko qarshii 6,000 7,000 yoo argate mindaa yoo argate isa isaan warri biyya kanaa jedhanii jedhaate 2,000 naqee yoo wannoo nyaate 3 nyaata jechuudha. Irbaatti yookaan guyyaa 3 nyaata. Nyaata 3 bitata jechuudha mindaa isaati. Mindaa isaati nyaata 3 bitata. Nyaata 3 yoo barbaade guyyaa tokkotti nyaata. Yookaan immoo guyyaatti tokko yoo nyaatutti guyyaa 3 nyaata. Guyyaa 27 maal ta'a? Inni maal nyaata? Ijoolleen isaa maal nyaatu? Maal keessa jiraata? Maaliin uffata? Maaliin yaalama? Maaliin deema? Maal godha? Kanaan jireenya danii nutti himu. Waa'ee ekonoomii. Obsa akkamittiin jedhamu walitti qabanii kana warra biyya alaatu warra siyaasa oofutu isin oofaa jira. Siyaasa maaliitu oofaa jira? Nama beela'ee rakkachaa jiru. Nama beela'ee
osoon hojjedhu, osoon beeku, utuun dadhabu, otoo biyyi kun qabeenya qabdu na iyyoomsitanii kan koo nyaattanii hiree koo bade nama jechaa jiruuni siyaasatu si oofaatti. Siyaasa kanarraati namni dhimma isaa yoo qabu hin jiru. Garuu kanaaf biyyi keenya biyya badii taate nageenyi ishee boora'ee dinagdeen ishee hin kufe hawaasummaadhaan hin kufe proviisioniin yookaan amma manni barumsaa tokko ijaaramaa hin jiru. Kiliinikiin tokko ijaaramaa hin jiru. Kiliinikii isa jiru keessa qorichi hin jiru. Keemikaalli tokko hin jiru. Meeshaan hin jiru. Waan itti wayi tokko hojjetan hin jiru. Kanaaf bajetii birra madamaa hin jiru. Maallaqni hin jiru. Kan jiru kunoo warra siyaasaatu nyaata. Warra guyyaatti occasionii uumee eventii uumee isaanii uffata jijjiirrachaa nyaachaa dhugaa ittiin olii gadi wannoo godhee footoo ka'ee agarsiisaa warra oolu. Faarsee bulaa immoo warra isaaniin faarsee footoo kaasee maxxansee ittiin nama abaaraa oolu. Horii isaantu fixa. Qabeenya isaantu fixa. Qabeenya isaatii warra hojjetu bira eessaa ga'a? Abbaa biyyaa bira eessaatiin ga'a? Hawaannisatu itti yaa'ee nyaachaa jira. Hawaannisa waa tokko hin hojjenne. Kanaaf biyyi keenya nagaas dhabde, siyaasi ishees hin bade, dinagdeen ishee hin bade, hawaasummaan ishee hin bade, lafa kaleessa jirru hin jirru, kana keessa jirra. Dippiloomaasiidhaan illee hin kufne. Kaleessa biyya kuni East Afrikaa kana keessatti akka biyya akka utubaa wayiitti ilaalamti. Itoophiyaatti hin bu'inaa yoo kana gochuu barbaadde Itoophiyaan mari'adhaa. Yookaan Itoophiyaan kana nu gargaaruu dandeesse kana jedhanii hin abdatu. Wajjin hin haasa'u. Wajjin hin mari'atu. Wajjin hin hojjetu. Yoo ishee waa dubbattes hin dhaga'amu. Har'a namni Itoophiyaa garagalee ilaalu hin jiru. Namni garagalee ilaalu hin jiru. Maaliif ofiiyyuu ofishee wajjin nagaa hin qabdu, ollaa ishee wajjin nagaa hin qabu. Saba ishee irratti duultee ajjeesifti. Ajjeesiftee bineensa nyaachifti. Itoo addunyaan ilaalu. Morma irraa murtee wannoo kunoo mukarratti baatee munni deemu seeratti hin dhiyeessitu. Seerri hin jiru. Maali hin jiru? Nagaan hin jiru. Kanaaf Itoophiyaa eenyutu dippiloomaasiidhaan biyya eenyutu lakkaa'a? Akka biyyaatti eenyutu fudhata? Eenyutu lakkaa'a? Kanaaf kallattii hundumaatiin kufaatii keessa jirra. Biyyi kufaatii keessa jirti. Isa jedhuudhaan inni isiitu muraasaan sitti baay'isee Dr. Robil keessa. Rakkoon qabu baay'ee galatoomi waan bal'aa kaaftee jirta. Egaa kallattumaan gara kutaa itti ceenaa. Kutaa itti aanu keessatti waan bara darbe keessa egaa haala waliigalaa nuu kaafteetta. Waan waliigalaati. Amma immoo waan bara darbe keessa ta'e irratti akkanaa xiyyeeffattuun si gaafadha. Jalqabarraa torbeedhuma darbe kana keessaa buqqaatiitu ture. Namatu dhume. Keessaawuu Abee Dongooroo, Horroo Guduruu Wallagga Bahaa dabalatee bakkeewwan garaagaraas Oromiyaa gara daangaatiin duulli jira. Garuu immoo wanni torbee darbe keessa ta'e waan suukanneessaa wayii ta'ee boo'ichatti jira namni. Gama biraan immoo hojiin propagaandaa amma biyya fudhatee jiru jira. Dhugaadhaa hidhaa Abbaay xumurameera jedhameera. Amma eebbifameera. Sun hojii uummata bal'aati. Hojii hundumtuu irratti gumaachee hojjetedha. Keessaa'uu Abiyyi dura gara parsantii 65 hanga 70tti xumuramee bara Abiyyi keessa gara parsantii 30 qofatu hojjetame. Kana keessatti hojiin propagaandaa sila waa'ee faarsee bulaa kaafteetta. Amma suura ka'uudhaaf gara hidha sanatti deemamee Abiyyi achi dhaabbatee boo'ee waan suura irratti boo'aa jiraan jedhamu wayii fa'aa argisiisu. Gama tokkoon garuu uummanni gaafa dhumee haati hiyyeessaa dubartiin boossee nama guyyaa tokkotti nama 30 ol rashananii qeerraa 6,000, 6,000, 7,000 buqqaasanii gaafa sana boo'ichi ittiin dhufu
waan wal dhiitutu ta'aa jira amma bara darbe keessa wanni garaagaraas ta'eera. Waan bara darbe keessa ta'e kana muraasuma keessumaati waan amma torbee darbe keessa ta'ee fi waan kaleessa ta'e irratti xiyyeeffadhuuti yaada keenaaf kenni Obbo Baqqala. Ayyee galatoom tarsiimoo mootummaan kun ittiin deemu keessaati aangoo irra turuudhaa fi walitti bu'iinsa uumuudha iddoo hundumaatti. Walitti bu'iinsa uumee walitti bu'iinsi kun immoo sababii sirna federaalizimii sabdaneessaa kanaatiin nutti dhufee kanaatiif kun nuun barbaachisu sirna gara biraa ijaarree kanaan ittiin mootii ta'ee waggaa 20-30 ittiin jiraadhu tokko sirna biraa akka achi keessaa bahu gochuutu nurra jira jedhanii isaan amma karaa koomishinii biyyoolessaa jedhanii deemaa jiran kunis isuma agarsiisa. Kanaaf walitti bu'iinsi akkuma siin jedhee shiraan uummata kana walitti buusuun aangoorra turuudhaa fi meeshaa isa guddaadha jedhamee sababii yaadameef. Akkuma aangootti dhufeedhaan sirni kun kan inni waan kana jalqabee dura Oromoo fi warra kibbaa kana walitti buusee uummata Gaamoo wajjin walitti buusee ofiisaatii waan meeqa hojjetee balleessee nama meeqa ficcisiiseetu Oromoota akkasiin godhe jedhee rakkoo kana gidduu sanatti uumee Gujii fi Geedoo walitti naqee uummata nagaadhaa wajjin jiraatu gadaa wal fakkaatuun kan bulu aadaa wal fakkaatu kan qabu afaan isaallee iddoo iddootti kan wal fakkaatu uummata nagaadhaan waggaa meeqa bara meeqa wajjin jiraate walitti naqee iddoo biraatis uummata Walaayittaa fi Sidaamaa akkuma barbaadetti walitti naqaa Somaalee fi Oromoo akkuma barbaadetti walitti buusaa Amaaraa fi Oromoo silaa wal tumsiisaa oolaa Tigree fi Amaaraa wal kuchiisaa kuni dhaabbataadhumatti tarsiimoo isa dhaabbataadha. Walitti buusuun tarsiimoo isa dhaabbataadha. Egaa wanti yeroo darbe ta'e sunis itti fufiinsuma isa duraan ture sanaadha. Itti fufiinsuma tarsiimoo sanaati. Oromiyaa keessatti wanti ta'us daangaa Oromiyaa kan irratti suutaan ittuma deemuun lafa rakkoo madda rakkoo godhanii agarsiisu. Madda rakkoo Oromiyaa fi Amaara gidduutti bakka tokko ilaalanii yeroo hunduma wal dhibdeen akka iddoo sanatti uumamu gochuu. Kana gochuudhaan immoo kan kana godhee sirna kanaaf nun deemsifne kuni daangaan kun kan abaluute jechuun kun illee sirrii miti. Isa jedhutti deemsisuudhaaf jecha waggaa hundumaa waggaa torbanuu kanarratti yeroo isaanii guban jechuudha. Akka tarsiimoo isa guddaatti kan isaan fudhatanii kanaadhaa kan isaan ittiin yoo nagaanis kanumadha. Gidduu kanas kan nuyi argaa jirru kanumadha. Somaalee fi Oromoon wal duraan wal dhibdee isaanii eega hiikkataniin booda deebisanii bifa haaraatiin yeroo ammaa kan deebi'ee akka inni ka'u gochuun eenyutu kana godhe. Akkuma dheengadda miidiyaa tokko irratti kanuma keessan irratti fakkaata kanan dhagaye dubbiin kun maaliif kana ta'aa yeroon kun maaliif kana ta'aa jedhee namni tokko saba biraa keessa yeroo inni kaasu kallattii mootummaan kennuu fudhachuudhaaf ammallee qophiidha jedhee pirezidaantiin naannoo Somaalee kan jedhu dhaabii waan kana lammata achuma irratti dhaabii osoo mootummaan jedhee yookaan osoo muummichi ministeeraa inni jedhee hin dhaabaa jechuudha. Garuu dhaabittiin hin jennee kanaaf itti fufe. Kana jechuun isumata hojjetee isumata hojjechiisee jechuudha. Itti fufiinsaan wal dhibdeen kun akka inni itti fufuu sabi kun akka inni itti walitti bu'u. Oromiyaa keessa immoo godina isa tokkorraati aanaa kutanii godina isa garbiraatti naqanii akka inni walitti bu'u godhu. Maqaa jijjiiranii akka inni walitti bu'u godhu. Akka inni waliin amanne godhu. Yeroo hundumaa gidduu isaa rakkoon akka uumamee akka inni turu godhu. Kun hundumtuu tarsiimoodhuma isa guddaa wal dhibdee uumuudhaan shiraan itti deemamuudha
isuma jedhu. Naannoo Wallaggaatti wanti ta'aa ture waggaa 7 kana gaaf tokko seenaan baasuudhaaf jira. Garuu akka kanatti nafu. Wanti biyya sana irratti raawwatame garuu akkuma rabbiif roobee fi aduun bahee fi biyyi sunis immoo reziiliyensii waan qabuuf dandamate yoo nagaa irraan kan hafe akka karoora akka shira irratti xaxamuutiif otoo ta'e namni tokko iddoo sanatti kan argamu hin turre. Ji'a meeqa banoon irraa citee wanti miidiyaa jedhamu miidiyaa duwwaa otoo hin taane bilbilli irraa citee intarneetiin irraa citee waan hundumtuu geejjibni irraa citee wanti dhaqamuuf irraa citee wanta yeroo sana ta'e amma hunaatti eenyutu baase maaltu beeka nama meeqa akka maal akka ta'e eenyutu beeka isaan hin dubbatan yoo isaan dubbatanis namni dhaga'uu hin jiru eenyutu beeka. Gujii keessatti summiidhaan wannoo dhumaa jiru. Sababii qabeenya isaaniitiif jecha, sababii warqee achi jiruutiif jecha. Namni har'a dhalataa jiru nama akkamiiti? Summii biyya lafaarraati har'a biyya kamittillee fayyadamuun dhorkaa ta'e itti fayyadamanii warqee baasuudhaan uummata fixaa jiru. Kan warqee isaa baasanii saaman iyyuu miti nagaa dhoowwatan akka inni hin jiraanne biyya isaa keessa iyyumaan illee akka inni hin jiraanne godhan. Uummati sun kana keessa waggaa amma kana ture. Amma immoo deebisanii eessumaayyuu dhalataan naannoo sanii walitti gurmaa'ee albuudanni baasaa ture tokko tokkollee akka jirutti ayyama isaa irraa fudhatanii jeneraalotaaf waraabbootii aangootiif isaaniif hirame harka isaanii duwwaa hafaa jiru. Harka isaanii duwwaa hafuu duwwaa muummiti deebisanii akka diinaatti adamfamaa jiru biyya dhalatan keessatti. Qabeenyi isaanii saamame dhalooti gara fuulduraatti ka'ullee akka inni nagaadhaan hin alanne hin jiraanne godhanii kan hundumaa shira amma akka kanaa irratti taphataa jiran. Karaa biraa immoo kan Wallaggaa akkuma sila isinitti dubbadde Wallaggaan karaa meeqa rukutan? Tokkoffaa raayyaan ittisa biyyaa rukutaa ture. Itti bahee rukutaa ture ajjeesaa ture. Poolisiin Oromiyaa ajjeesaa ture. Milishaan Oromiyaa ajjeesaa ture ajjeesaa jira har'as. Faannoon ajjeesaa jira. Qubattoota sana keessaa immoo faannoon deebisanii Shimallis fa'aa ijaaran. Kan mootummaan kun ijaare, kan inni leenjise, kan inni ammallee leenjisaa jiru, kan inni ammallee supply gochaa jiru. Saba sana waggaa meeqa rukutan, waggaa meeqa ajjeesan. Kallattii 5 yookaan 6 rukutu. Kana keessaa kan garaa laafuuf hin jiru. Officially miiliyoonii 100 kennanii Shimallis fa'aatiin ajjeesisan miti. Kana namni quba hin qabne jiru. Isumatti itti fufee jira. Gidduu kana immoo maal godhan? Lafarraa buqqisuu duwwaayyuu immoo miti. Qabeenya isaanii guyyaa saafaa utuu namni argu loon isaanii oofan. Re'ee isaanii waan isaan qaban hundumaa oofanii yeroo isaan fuudhanii deeman makalaaqayaan achi jira. Raayyaan ittisa biyyaa achuma taa'a. Simbirri achi keessa darbuu kan hin dandeenye utuu waan biraadha utuu ta'eeti. Utuu makalaaqayaa raayyaan ittisa biyyaa buufatee utuu iddoo sana jiru akkabittiin namni hammi sun akkabittiin buqqaa. Akkabittiin namni sun buqqaa. Akkabittiin qabeenyi isaa qeensaa barbadaa'ee loonsaa oofamanii guyyaa saafaa oofamanii fudhatamanii deemu. Viidiyoodhaan agarsiisa. Otoo eenyu jiru? Otoo mootummaan Oromiyaas jiru, otoo mootummaan federaalaa jiru, otoo poolisiin Oromiyaa jiru, otoo poolisiin federaalaa jiru, otoo raayyaan ittisa biyyaa achi jiru, kun hundumtuu saba kana irratti raasa. Kana faannootu godhee jechuun hin danda'amu. Hin danda'amu.
Amma tu ariifate qawwee fudhannee annee iddoo tokko taanee sa'a nama tokko oofnee fudhannee gallee utuu nu dabarsa karaar. Akkamittiin ta'a kun? Akkamittiin ta'uu danda'a? Yoo hayyamame malee, yoo mootummaan ajaje malee, yoo mootummaan hayyame malee, yoo mootummaan ispoonsar godhe malee akkamittiin ta'uu danda'a? Badiisi amma kana akkamittiin saba kanarra gahuu danda'a? Kuni har'a duwwaa kan jalqabame utuu hin taane turee waggaa kana hundumaa deemaa kan turedha. Kan yeroo hundumaa maqaan isaanii hin dhahamne immoo beekatu jira. Shawaa lixaa kana keessa waan hojjetamaa jiru eenyutu argaa jirame? Eenyutu argaa jira? Hojii isaan hojjetan achi duwwaa miti. Kun egaa wannooma isaa magniitiyuudii isaatu guddaa sababii ta'eefiti mul'ate irraan kan hafe lafa namni sagalee nama waraabuu hin dandeenye. Waan hojjetamaa jiru beeksisuu hin dandeenye. Lafa aktiivistoonni hin jirre. Lafa akkasitti maaltu hojjetamaa jira? Shawaa kaabaa keessatti Salaalefaa kana keessatti maaltu hojjetamaa jira? Asuma dhiyootti kun wannoofa abunaa ginda baratfaa kana keessatti maaltu hojjetamaa jira? Nami gabaa dhaqee galuu amma torban darbe dhageessaniitti yoo ta'e gabaa abunaa ginda baratee qotee bulaan naqa yoo ta'e wannoorra dhaabbataniitu seensa magaalaarra dhaabbatanii qarshii 50 kennan. Maaliif? Akkasuma gibira kaffalta. Waa bitu ofiisaatti waa inni bituu dhaqu nama beeku jiru yookaan magaaluma sana keessa baheetu iddoo biraa deema ta'a. Garuu seenuudhaaf iyyuu 50 kaffalte malee seentuudha. Gabaa guutuun biyya baasaa keessatti kenneedhani qarshii irraa fudhatu. Humnaan irraa fudhatu. Wannoo ittiin argitu yoo ta'e deeggarda beddelleetti argitaniitu yoo ta'e viidiyoo tokko hundumti keessan argitaniitu jedhee yaada. Milishaan tokko akka inni itti dubartii tokko lafarra gangalchee akkaataa inni itti reebu. Qorqalbii dhumtee akkasii Oromoo keessatti akkamittiin biqilchuu akka isaan danda'an nama dhiba. Warra viidiyoo kana isaanillee dur gaafa dhaaba kana gaafa jaaran gaafa booji'aman illee Tigireen illee garaa laaftee fi isaan lubbuun isaan jiraachifte. Isaan immoo akkamittiin saba isaanii nama harka duwwaa deemu, nama qawwee hin qabne, nama isaan ajjeesaa hin jirre. Akkamittiin amma kana garaa jabaatanii akka isaan waan kana irratti raawwatan namaan galu. Isaan miti mootummaan hin beeku warra gadiitu kana hojjetee wanti jedhamu hin deemsisu. Nama tokkotti otoo adabi otoo itti kennameeti namni tokkollee nama ajjeesu ture. Namni tokkollee nama reebu ture. Namni tokkollee seera ala nama hidhu ture. Garuu kana mootummaadhumatu hayyame sirnuma sanatu hayyame jechuudha. Kanaaf wanti biyya kana Oromiyaa keessa deemaa jiru amma waa'een naannoo Wallagga Bahaa fi akkasumas immoo Horroo Guduruu irratti wanti ta'aa jiru kuni isuma duraan ture itti fufiinsuma isa duriiti. Isumatu itti fufe. Kanammoo waan baay'eedhaaf kana gochaa jiru waa'ee hidha Abbayyaa innaa ilaallee hidha Abbayyaa sana gatii guddaatu itti kaffalame. Mirga hidha sanaa hidhanii itti fayyadamuun mirga biyya sanaati, biyya keenyaati, mirga uummata keenyaati. Kana karoorfamee eeganni hamma inni xumuramutti uummanni biyya keenyaa hundumtuu gatii itti kaffaleera. Anillee amma biyya sana keessa jirutti mindaa ji'a meeqaatti kaffaleera. Hojjetaan mootummaa tokkoon isaa kan mindaa isaa irraatii hin kaffalin jiru. Hojjetaan mootummaa tokkoon isaa kaffaleera. Warri kaan bu'aa isaanii irraa kennu, waan argatan irraa kennu. Hojjetaan mootummaa garuu hir'ina isaa irraa kennaa ture. Bajata ijoollee isaatii nyaata ijoollee isaatii irraa hir'isee kutee kaffalaa ture. Xiqqaachuuf guddachuu miti. Garuu irraa dirqiidhaan irraa qabanii irraa kutanii fudhachaa turan.
Isarrayyuu immoo itti daballee boondii bitanneera. Boondii kan harkaa qabnu jirra. 1,000 haa taatu 2,000 haa taatu. Boondii sheeriin qaba jechuudha achi keessaati. Is mine. Hidhi sun kan koote kan eenyu miti. Akka waan Oromoon jibbu, akka waan mormitoonni jibbanii, akka waan gartuun kana jibbu jiruutti inni haasa'amu soba dubbiidha. Nami waa'ee hidha sanaa, nami mormes hin jiru duriyyuu, har'as nami mormu hin jiru, eebbifamuuf isaatiif, sadarkaa kanarra ga'uu isaatiif namni jibbus hin jiru, gammachuudha hunduma keenyaaf. Gammachuu hunduma keenyaati, kan keenya waan ta'eetiif. An akka boondii kootitti waan inni bu'aa inni fidu keessaatii argachuun narra jiraa jedhee nama amanuudha. Maaliif yeroo nuun jedhan boondii bitadhaa yeroo nuun jedhanis kanuma nuun jedhan sababii ta'eetiif jechuudha. So hidha sana itti gammanna malee waan itti gaddinu hin qabnu xumuramuunsaa baay'ee gaariidha. Kan nama tokkoo miti wanti sun. Dadhabbii nama tokkoo miti. Yeroo baay'ee egaa waanuma addunyaa keessa jirutu jira. Isa dirree waraanaatti loltuun naqee wareegamuu fi jeneraallitti badhaafama akkuma beektan. Hojjetaan hojii hojjeteetu yeroo waa'een isaa barreeffamu immoo taa'ee akka biraatti dhaggeeffata. Hojjetaan yoomiyyuu hojjetaadha. Inni gatii baasu yoomiyyuu gatii baasa. Kan itti badhaafamu yeroo baay'ee isa gatii hin baafnedha. Isa gatii itti hin baasin. Warri har'a maqaan keenya achi keessatti kana ta'uu qaba jedhanii wannoo ta'an kun meeqa akka isaan kaffalan illee hin beeku. Kaffalaniiru ta'e isaanii dhiisanii hin beeku. Garuu warri itti kaffale guutummaa uummata Itoophiyaatu baase waan sana. Kanaafi kan uummata Itoophiyaa guutuuti jechuun ni danda'a. Kanaatiif gammachuu guddaa irraa qaba. Gammachuu duwwaatu hin taane eebbifamuunsaa bor haala amma jiru jijjiiruu keessatti qooda nuu qaba jennee abdannaa eegnas immoo jireenya koo irratti waa tokko jijjiirama tokko fiduu qaba. Manni har'a ifaa hin qabne bor ifaa argachuu danda'uu qaba. Warri hagammaatti dukkana keessa jiran bor ifa keessa jiraachuu qaban. Eebbisiifneerra kaa itti dadhabneerra. Dhaqanii eebbisiisanii sirbanii galuun hin ta'u. Bu'aa isaa qooddachuu qaba sabi kun. Bu'aa isaa meerre hin eebbifne sun. Meerre isa jira. Maal akkamittiin dukkana keessa taa'a eega akkas ta'e. Utuu gurguramee iddoo biraatti hin gurguramin anaan dura nagahuu qaba. Maaliif an keessaan qaba jechuun qaba. Uummati kun kana gaafachuu qaba. Meerre eega eebbifame. What's the difference? Utuun hojjetamne ta'e utuun eebbifamne ta'e jechuu qaba. Eega eebbifame, eega xumurame, hojiirra ooleera, eega jedhame, raateera, eega jedhame jireenya koo irratti qabatamaadhaan jijjiirama fiduu qaba. Kun gaaffii saba hundumaa ta'uu qaba. Gaafachuun barbaachisaadha. Uummati kun calluma jedhee fidaa yeroodhaan kennu, taa'aa yeroodhaan taa'uu ka'e yeroodhaan ka'uu miti. Okay, maaliifan taa'aa, maaliifan ka'a? Maaliifan kenna? Eegan kennee immoo ani immoo maalan argadha? Eegan kennee immoo fidi kan koos jechuu danda'u turre jira saba Itoophiyaa kun jechuudha. Kana booddee namni dukkana keessa taa'u jiraachuu hin qabu biyya sana keessaa. Itti dadhabeera, itti kaffaleemeera, bu'aan argameera. Eega bu'aan irraa argame immoo bu'aa sanarraati hiree argachuu qaba, qooddachuu qaba. Kanaafis immoo mirga isaatii gaafachuus qaba. Mootummaanis immoo pirojektoota baay'eeyyuu immoo kunoo ibsaniiru akkas goona jedhanii. Kana gochuudhaaf ammaa jalqabee waan isa darbe irraa ta'e herrega isaa walii buusaa deemuu qabna. Meerre kan koo moo hireen koo walii jechuu jireenya koo akkamiin jijjiiree isa jedhu waliin haasa'uu fi gaafachuun barbaachisaadha. Kanaaf wantoonni deemaa jiranii ammas kan irra deebi'ee dubbachuu barbaadu sirnuma abbaa irree kana tursuudhaa fi tooftaan itti fayyadaman immoo tooftaa madulloomaa sanadha. Nama addaan qooduudha. Wallibdee
dalgaa kana uumanii sabootaa fi sablammoota akka isaan tokko hin taane gochuudha. Dhaabbaaf dhaabbileen akka isaan waliin taane gochuudha. Namaaf namni akka waliin taane gochuudha. Kana gidduutti yeroo isaanii dheereffachuudha. Sirni kun immoo hin taane jedhanii sirna sana diiganii sirna biraa kan isaanii ta'u akka isaanii tolutti ijaarrachuudhaaf jechuufi Malkeessa. Baay'ee gaariidha. Ulfaadhu. Waan bal'aa nuuf kaafteetta haala bara darbee wal qabatee waan itti jirru amma gara kutaa xumuraatti ce'uu qabna, guduunfaatti geessuu qabna. Egaa waan bara darbe kana keessa tatta'ee keessaa tokko qabanneetu waan gara fuulduraa irratti haasofna. Gara fuulduraatti maaltu ta'uu qaba? Qophii akkamii godhamuu qaba? Waan jedhu irratti gulantaa qabsoo itti aanu akeekuutu nurra jira waan ta'eef akka jalqabbiitti Oromoo keessatti mariin eegalee jira. Keessoo Oromootti namni deebi'ee wal hubachuu eegalee jira. Baruma darbe kana keessa wal hubannoon gaariin sabaaf sablammii faanas dubbiin eegalamee wal hubannoon mul'ataa dhufee jira. Isuma kanarra dhaabbannee gara fuulduraatti maaliif wanni sosochiin uummanni Oromoo sabaaf sablammiin keessoo isaatti gaaffii isaa deeffachuudhaaf godhu sirnicha naasisaa dhufee jira argaa jirra. Kanaaf waa'ee tokkummaa keessoo keenya irratti wal hubannoo dhufaa jiru wal qabatee waan jalqabamee jira bu'aas argamsiiseera waan ta'eef sabaaf sablammii faanas waan dudubbatamuutu jira. Kanumaan wal qabatee gara fuulduraatti gulantaan qabsoo itti aanu maal fakkaachuu qaba? Hirmaannaan uummataa garee garagaraas maal fakkaachuu qaba? Sanumaanis qophiin ce'umsa gara fuulduraatti godhamuu qabu. Abdiin uummanni horachuu qabu. Sadarkaa gadii kaasee aga jaarmiyaatti qophiin ce'umsaa sirni kun jaalannus jibbinus uma kufa waan ta'eef jechuudha. Garuu dursinee yoo qophoofne balaa adda addaa irraa dandamachuu waan dandeenyuu fi qophii gara fuulduraatti ta'uu qabus asumaan walitti naa qabiiti. Gaafii baay'een si gaafadhe egaa naa guduunfita jechuudha walumaan akkasii toluutti caccabsiitii gaaffilee sana. Haa ta'u galatoomii gaaffilee kee ani yaadannoo qaqqabachaan deemu ammoo ani yaadannoo keessaati deebisa. Wanti guddaan tarsiimoo mootummaan kun ittiin deemaa jiru baruu keenyadha. Tarsiimoo isaa barreerra amma. Maal inni wal-dhibdee uumuudha isa jiru irratti walii galleerra. Garaagarummaa namni akka wal jibbu gochuu. Akka inni wal hin amanne gochuu, akka inni wal bira hin teenye, akka inni naasuufne gochuu, akka inni wal shakku gochuu. Tokkummaadhaan gamtaadhaan ka'ee akka inni hin qabsoofne gochuu. Tokko ofitti qabu tokko immoo achi qabu. Gidduu isaanii rakkoo buusu. Araarsaa fakkaachuu. Nama nagaa buusu. Qaama nagaa buusu fakkaachuu. Akka isaan waliin hin hojjenne wanta tokko irratti akka isaan hin xiyyeeffanne gochuudha. Kana ta'uu barreerra. Akka Oromootti kana barreerra. Rakkoon keenya maal ture? Qoodiinsa inni gidduu keenyatti uumuuf saaxilamneerra. Lakkii kun sirrii miti. Kun akkana miti. Inni ati jettu kun sirrii miti. Yookaan immoo dalagaan ati dalagdu bifa kanaatiin sirrii miti jechuu hin dandeenye nuti. Lakkii nama sana tuun taane suma dhala qaamoo sumadha diinni sumadha jechuu dadhabne. Kana jechuu dadhabneetu obboleessa keenya diina godhanne jechuudha. Isa akkuma keenya miidhamaa jiru. Paartiin akka isaan rakkataa jiru irratti faa duula yeroo tokko tokko. Ofiisa uumaas of harkaan qabu. Inni sunis mirguma Oromoo fi kunis mirguma Oromoo fi garuu walii galuu dadhabuudhaan waan inni gidduu isaatti uumu. Yeroo tokko egaa iccitii ta'ee isaa hin beeku
paartilee siyaasaatii fi maallaqi wayii tokko kenname yeroo biyya sana ture keessa gara qarshii miliyoonii 15 kennameetu dhaaba 4 hirmaadhaa jedhanii. Hirmaadhaa miliyoonii 15 ni kenneerraa jedhani. Amma gataa'anii isaanii ani kanan argadhaa. Umriin ni dhaaba gootii amma kanaa miseensa ammasiin qabaa maaloodhaa jedhanii akka isaan wal lolan barbaadu. Isee hirmaachuu irratti ulaagaa ittiin hirmaatan hin qabani. Kanaa ulaagaa baasuu irratti yookaan qoree dhaabuu qoree irratti walii galuu diduu yookaan birrii ishee irratti walii galuu diduu. Kanuma immoo torban tokko wal caqacaqanii gaariidha. Ishee irratti immoo dhibee biraa daddabalachaa deemu. Ati duruusii kan kana godhe kana maliin jedhanii gana atakaara walitti kaasu. Innaan jaarsoliinis egaa waan kana dafanii barannatti fakkaata. Laakiin ta'u atumti nuu hiriiranii atumti nuu kenni waanumti isin nuu kennitan nu gaa isinumti nuu hiraa jedhanii. Maal ta'a fudhattanii hirmaattanii akkuma akka humna keessaniitti innaan hundumtuu humni koo mana jedhee akka wal loluuf isin jechuu kooti. So waan xinnoo ishee irraallee waan xinnoo irraallee bu'aa barbaada. Bu'aan sammuu maa inni wallibdee uumuudha. Wallibdee. Anaafata wajjiniin taa'uu keenya yoo arganii yeroo nagaa nutti dhaamanii deemanii waama tokko nuun jedhanii deemu yookaan akka nama nagaa sitti dhaamu yookaan akka nama sitti dubbisuu sitti gurratti milkeessaa kana badaa nama hin taammatti naan jedhee deemuu danda'amu namni tokko. Isa booddee jalqabee dhuguma namichi nama moo akkamii jechuu hin danda'anis. Sitti immoo waa biraa himuu danda'a. Kanaaf nuyi adda baanee galla jechuudha. Wallibdee isa silaa irratti xiyyeeffachuun nurra ture dhiifnee walii keenyatti deebina. Gaafa sanaa jalqabee namichi dhuguma nama namu ta'innaa jedheetan isa sanatti gurra koo keessaa natti wannoo ta'aa deema jechuudha. Hojiin bilchiginnaa kun kanadha hojiin isaanii. Nama wal dhabsiisu, nama wal shakkisiisu, gaafa namni wal shakku bakka isaan egaa hojiin isaanii gaafas hojjetame jechuudha. Jaallatu jechuudha. Ganda yoo dhaqan ganda tokkoof aanaa tokko yoo dhaqan gandaaf ganda adda baasuu barbaadu. Godina tokko yoo dhaqan aanaaf aanaa adda baasuu barbaadu. Gara Oromiyaa yeroo dhufan immoo isaan kun warra akkanaati isaan sun immoo warra akkanaati jedhanii akkuma taa'anii lammata waliin hin haasofne tokko kophaatti baasanii rukutu duula immoo irratti duulchisu. Warra biroo immoo daboo godhatu. Eegas kuumanii iddoon ga'aniin booddee immoo sanatti immoo deebi'u. Tokko tokkoon qarxamsu jechuudha. Tokko tokko isaanii. Amma hundumtuu akka kanatti nyaatamee wal ga'e Oromiyaan. Warri dur nagaa fakkaatus nagaa dhaban tokko hin jiru. Oromiyaa keessa lafti nagaa hin jiru amma. Hundumaa walitti qophaa rukutanii isa tokko irratti duulchisanii fixanii waan nu godhan. Amma dhaaba Oromoo kana keessaa wanti nuyi akka namoota siyaasaa Oromoo kana amma tokko quba qabuu fi bakka eliitii Oromootti kana kan nuyi amma irratti dammaqna. Jarri kun maal barbaadu? Jarri kun tokkummaa mageenya jiru. Tokkummaa mageenya jiru. Kanaaf eega kana barree nummoo waan kana jala dhaabbachuu qabna. Yoo sirni sun akka buqqa'u yoo feene rakkoon kun uummata kanarraati akka ka'u yoo barbaanne wal hubachuun ta'anii mari'achuun rakkoon yoo jiraate furachuun gidduu keenyatti furachuun jaalannis jibbinis waliin haasa'uun dirqama keenyaa jenna. Waliin haasa'uun dirqama keenya. Maaliifi saba guddaa tokkotu gidduu keenya jira. Saba mirgisaa sarbame. Saba abdii dhabee waggaa meeqa rirriitame saamame. Saba kanatu gidduu keenya jira. Waa'ee kanaati kan nuti dubbachaa jirru. Wantoonni biroon hundumtuu itti aananii dhufu. Kana booddee dhufu. Dantaa saba kanaa booddee dhufuu isa jedhu irratti walii galleerra. Ani bati wal dhabuu dandeenya. Garuu saba tokkotu jira gidduu keenya. Sababii isaatiif jecha waan dhiifnee waliin haasa'uu qabna. Yoo ani ifati wal dhabne saba keenya irratti rakkoo tursina. Gidiraa sanatti yeroo isaa irratti dheeressina isa jedhu irratti walii galle.
Kanammoo eega jenneetiin booda akka Oromootti teenya haasofne waan gochuu qabnu mari'annee gara fuulduraattis immoo hamma karoorfanne jechuudha. Isa booddee saboota biroo biyyi kun kan keenya qofa miti. Nuti akka kanatti mirga keenya duwwaan kabajamu yeroo jennu mirga saba biraa maal gochuun akka qabu akkamittiin hariiroo tolfannee akkamittiin wajjin jiraachuu akka dandeenyu beekuu qabna. Saba keenya irraa diina cabsuu qabna. Diinummaa irraa hir'isaa deemuu qabna. Fira horachuu qabna. Saba biroo wajjin jiraanna biyya tokko keessa sababii ta'ee fi isaanii wajjin mari'achuu taa'anii haasa'uun barbaachisaa. Akkuma nuyi mirga keenya qabnu mirga keenya barbaadnu kan mirga isaanii barbaadanii fi kan mirgi isaanii sarbametu jira. Isaanii wajjin haasofnu. Saba tokko keessaa tokko ka'ee sababii nu abaareef sababii tokko nu jibbeetiif sabi sun guutummaa dhumti akkana diina keenya jennee deemuun hin danda'amu sirriis miti jennee amanneerra. Saba sana keessaatti warra ilaalcha nuti qabnu qabu warra walqixxummaatti amanan warra mirga saba isaaniis barbaadan warra mirga saba keenyaas kabajuu danda'anii wajjiniin hojjechuun wajjiniin dhaabbachuun barbaachisaadha jennee amanneerra. Kanammoo akka saba guddaatti addunyaanis nurraa eega sabooti biroos nurraa eegu. Nuyi isaanii wajjiniin saboota baay'inaatiin hamma keenya hin taane teessumaatiin hamma keenya hin taane isaanii wajjiniin teenyee boo'aa ooluu hin dandeenyu. Kana taanee abaluu kanan godhe jechaan ooluu hin dandeenyu. Itti gaafatamatu irra jira saba kanarra. Saboota biroo hammachuun, gargaaruun, tumsuun, amantaa keessatti uumuun, abdii itti horuun kan Oromooti. Kanammoo hojjechuu qabnaa jennee amanneerra jechuudha. Kanaaf nama nu wajjiniin haasa'u diinallee yoo ta'e hammanni harka nurratti waliin kaasinitti hammanni mirga keenya dhufee funyaan keenya tuqee nutti hin dubbatinitti hamma sanatti eenyu wajjiniinillee haasa'uun barbaachisaadha jennee amanna. Itoophiyaarra yeroo dabarru immoo addunyaanis kan nurraa eega. Oromoo isinoo saba amma kana geessanidha. Teessumni keessan kana fakkaata. Walakkaa jirtu isin yoo waa'ee bilisummaa keessanii qofa falmitu yoo ta'e akkas yoo jettu ta'e saboota biraa immoo akkam goona? Akkam gootu? Mee akkamii wajjin jiraattu? Yeroo kana immoo isaan immoo maal ta'u? Kana gidduutti immoo humnoonni biraan dhufanii achi keessatti yoo jeequmsa yoo uuman immoo akkam goona? Addunyaan garamitti deemti? Itti gaafatamni keessan maalidha kana keessatti jedhanii nu gaafatu. Kanaatiif itti gaafatama qabna. Saba keenyaaf itti gaafatama qabna. Biyya keenyaaf itti gaafatama qabna. Addunyaaf illee itti gaafatama qabna. Akka sanatti bakka ilaalamnutti, bakka eegamnutti, bakka namni nu abdatutti, addunyaan nu abdatu dhaabbachuun dirqama. Kanaaf immoo itti gaafatama garaa bal'achuun, saboota biraa wajjin hojjechuun, rakkoo isaanii taa'anii wajjiniin mari'achuun, furuudhaaf yaaluun, isaanii wajjiniin hariiroo uumuun barbaachisaadha. Barbaachisaa duwwaa miti dirqama kun. Dirqama. Biyya sana keessatti wanti dirqama nurra kaa'e tokko baay'ina keenyadha. Giddugaleessa ta'uu keenyadha. Lafti keenya giddugaleessa ta'uudha. Qabeenya qabnudha. Kuni biyya sanaa fi akka nuyi itti gaafatama baannu nu godheera. Itti gaafatama sana bahuun immoo kan keenyadha. Akka nama ogummaa qabuutti, akka nama siyaasa hubatuutti, akka nama itti gaafatama fudhachuuf qophii ta'etti akka sanaatti of fudhachuun Oromoo barbaachisaadha. Kanaatiif ani warra baluu wajjin haasa'u lafa baluu dhaabbatan hin dhaabbadhu. Isa wajjin hin taa'ee hin mari'adhu waa tokkollee hin qooddadhu jechuun hin danda'amu. Siyaasa amma jiru kana keessatti. Eenyuunuu haa ta'uu garaagarummaa akkamiyyuu haa qabu. Akkuma sila jedhee ulee narratti hin fudhatin malee taa'ee wajjin haasa'uun dirqama kooti. Ilaa garaagarummaan keenya kana. Kanarratti taanaan waliin gallu. Kanarratti immoo walii galla. Kanaaf
anis mirga kentu akkasitti immoo mirga walii qabnaa jennee waliin deemuun nurraa eegama jechuudha. Kanaafi wanti jalqabame tokko Oromoo gidduutti buusuudha, nagaa buusuudha jenneerra, Oromoo gidduutti waliigaltee uumuudha jenneerra. Lammaffaa immoo sabaa fi sablammoota biyya sana jiranii wajjiniin hariiroo tolfachuu, nageenya buufachuu, firoomfachuu, wajjiniin mari'achuu, wajjiniin haasa'uu, wajjiniin karoorsuu, sirna kana waliin kuffisuudhaaf irratti walii galuu, waliin qabsaa'uu, eeganni deemeetiin boodammoo biyya akkamittiin waliin akka bulchuu akka dandeenyu irratti haasa'uun barbaachisaadha jennee amanne. Warri biroonis kan amanu. Kanaaf itti jirama. Adeemsi har'a namoonni keenya hin argitu yoo ta'e waan baay'eetu jira. Miidiyaa kamirrallee dhaqanii haasa'u, yaada isaanii gurguratu, waan Oromoo yaadutti immoo Oromoo mirga namaa tuquudhaaf otoo hin taane mirga isaa kabachiifachuu barbaada. Mirga isaa yeroo kabachiifatu immoo kan saba biraas hin kabaja. Yoo wal gargaarre wal bira dhaabbanne fagoo geenya hin guddanna jedhee kana amansiifachuu namnis akka amanu gochuun barbaachisaadha kan hojjetamaa jira. Warra kaanis immoo kanuma qofa otoo hin taane hubachuutu nurra jira. Rakkoo isaanii hubachuun nurra jira. Rakkoo isaanii hubannee isaanillee bifa kan keenya hin tuqnee fi biyyattii hin tuqneen akka inni deebii argatu gochuun nurraa eegama jechuudha. Kanattidha. Amma kana sababii ta'eef mootummaan amma jiru kun humni isaa guyyaadhaa gara guyyaatti laaffachaa dadhabaa deemeera. Tokkoffaa biyyuma iyyuu to'achuu dadhabeera. Amma hin argitu yoo ta'e gidduu kana poolisiitu qabee jedhanii warra meeshaa waraanaa gurguran, warra albuuda gurguran, warra nama gara daddaatti dabarsan eessaa ka'anii eessaatti akka isaan deemaa jiran. Chaayinoota faatu keessa jira. Namoota Sudaan faatu keessa jira. Namoota biyya biraatu keessa jira. Isaantu biyya kanatti nagada. Biyya kana keessa galanii Finfinnee keessa galanii isaantu meeshaa gurgura, isaantu qawwee gurgura. Isaantu albuudaa gurgura, isaantu maallaqa naannessa. Kanaaf amma biyya bulchaa jira jechuun danda'ama. Bulchaa hin jiru. Harkaa baheera waan hundumtu. Eega meeshaa nama hundumtuu bituu danda'e. Eega biyya alaatii dhufee asitti gurguruu eega danda'e. Eega biyya keessatti tamsa'uu eega danda'e. Maal godha? Namni rakkate dargaggeessi dhimma taa'ee yeroo isaan nyaatan yeroo isaan waan hundumaa hojjetan taa'ee ilaalaa oolu kun. Nama lama ta'ee sadii ta'eetu gaaf tokko taa'ee ilaalee gaafa poolisiin hin jirre utaalee poolis xaabiyaa seeneetu dhaqee qawwee fudhatee dhukaasaa bosonatti seena. Maal gochuu dandeessa? Hin dandeessu. Akka inni kana hin gooneef yookaan jiraachuu qaba. Kanaaf immoo qawwee sana fudhatee saamee nyaata. Kanaaf amma nagaa eegsisuun hin danda'amu Itoophiyaa keessatti amma. Nagaan yoo taa'anii akka nuyi jennu kanaan haasaadhaan rakkoon kee maal inni jennee yoo furachaa deemuu baannu akka amma jiru qawweedhaan hin danda'amu. Qawween harka hundumaa galeera. Kanaaf mootummichi dadhabaa jira. Biyyicha to'achaa hin jiru. Dinagdeen isaa kufaa jira. Infraastiraakcharii tokkollee diriirsaa hin jiru. Qoricha dhiyeessaa hin jiru. Mana barumsaa babal'isaa hin jiru. Karaa daandii hojjechaa hin jiru. Konkolaataan magaala tokko bahee iddoo biraa dhaquullee isaa obii dadhabeef har'a moo tooftaa maalitti fayyadamaa jira beektu? Iddoo akkasiitti dirree xiyyaaraa hojjennaati uummanni nu gargaaru jedhu. Hin jiru karaan deemanii waraana deddeebisan hin jiru kana booddee. Kanaafuu iddoo tokko dhaqanii haxaa'aniitu maal godhanii uummata horii baasisanii haxaa'anii uummati gadi ba'ee sirbaa maaliif jennaan dirree xiyyaaraatu asitti nu hubannoo ta'uudhaaf jedha jedhuun. Dirree xiyyaaraa nu hubanuudhaaf jedhu asitti xiyyaarri as bu'aa isaan waraana ittiin fidu. Maaliif karaan itti waraana fidanuu hin jiru kana booddee. Daandiinis hin jiru daandiinis ciccitee dhumeera isayyuu immoo namni hundumtuu karaarra dhaabatee rukutaa namni dabarsu hin jiru. Akkuma hattuu rukutamaa oola beektu raayyaan ittisa biyyaa kun. Maaliif kan kooti jechaa hin jiru kan uummanni. Kanaaf wanti nuyi amma jirru jennu tokkoffaa mootummaan guyyaadhaa gara guyyaatti dinagdeen isaa dadhabaa nagaa eegsisuu dadhabuunsaa yeroo gara yerootti hammachaa deemuusaa amma immoo hangawootumti mootummayyuu waggaa darbe kana waggoottan darban kanaatti jalqabanii jalaa babbadaa jiru. Hangawoonni mootummaa maaliif hin deemsisu kaa? Hin deemu boritti gaafatamuu hin barbaadu namni hundumtuu wajjiniin.
hundumtu keessaa baqachuu barbaada. Kunoo dirree xiyyaaraa fayyadii qabanii yeroo isaan biyyaa bahuudhaaf jedhu deebisanii paaspoortii harkaa fuudhanii manatti deebisaa jiru. Maaliif hundumtu keessaa bahuu barbaada? Itti gaafatamuu hin barbaadu. Hin deemsisu kaa. Hin deemsisu. Mootummaa hattootaati kun hin deemsisu. Eeyotu mootummaa hattootaa wajjin qabamuu barbaada. Hattuun hattuudha. Barreeffamni reebamtee qabamti. Neepaalitti wanta hin argitu miti gidduu kan balasiltaanota isaanii akka hattuutti reebaniitu wannoo faarraa gad darbatu beektu. Guyyaan akkasii hin dhufa. Guyyaan itti akka hattuutti reebamanii fooqirraa gad darbatan dhufuu danda'a Itoophiyaa keessatti. Guyyaan itti hattoonni akka kanatti darbataman jiraachuu danda'a. Kanaaf of eeggachuun barbaachisaadha. Harka ofii sassaabachuun barbaachisaadha. Qulqullinni ofii barbaachisaadha. Inni taa'uun seenaa keessan galmeessaa jira. Seenaa keessan eenyummaa keessan ilaalaa jira taa'e. Inni balbala irra taa'ee yeroo isin nyaattan cuffattan uddanii ofirratti akka feetan taatan isin ilaalu kun hundumtu taa'ee isinii galmeessaa jira. Kanaaf waan hin taane hin hojjetina saba keessan irratti. Raayyaan ittisa biyyaa inni sadarkaa guguddaa irra jiru inni warqee baasee albuuda baasee jimaa nagadee maal godhee quufee jiru otoo hin taane inni lubbuu isaa kaffalaa jiru immoo taa'ee isaan ilaalaa jira. Kan duraan jira jedhu maal hojjechaa jiru jedhan immoo taa'ee. Maaltu deemaa jira jedhan maatiin koo dhumanii anoo asii lubbuu kaffalaan jira isaanoo achii du'anii maal koo jiraa jedha ilmi hiyyeessaa. Taa'ee isin ilaalaa jira laa kana baraa. Taa'ee inni jala taa'u waraanni kun loltuun kun poolisiin kun inni beela'aan kun barsiisaan kun hakiimiin kun hojjetaan qonnaa kun hojjetaan maalii mootummaa kun taa'ee tokkoon isin galmeessaa jira. Mormana keessaati morma qabamanii bahuun dhufuu danda'a. Gaafa seerri diigamu we don't know who is who eenyu akka wannoo ta'u hin beekamu biyya sana keessatti. Kanaaf yeroodhaan qalbii ofiitti deebi'uun barbaachisaadha. Taa'anii haasa'uun barbaachisaadha. Kanaaf ani gabaabumatti waan ani jechuu barbaadu mootummaan kun karaa hundumaayyuu dippiloomaasiidhaan kufaa jira. Already kufeera. Hidha kana eebbisuu irratti illee addunyaarra namni xalaan hin gahin hin jiru. Mootummaa 200 hin barreessine laata xalaa barreessaniiru iddoo hundumaatti. Nama 4 dhufe laa isaanuu eeguuf akka isaan ta'an beektu. Warri nu naanna'anii jiran. Inni kaan immoo kun walgahii biraaf dhufeetu asumatti hafeetu achumaan qooda fudhate miruuttoon fa'a. Warri kaan Galasaa, Sudaanii, Jibuutiidhaa kunoo Somaaliyaa. Akkanuma namni kanarratti hin affeeramin hin jiru. Namni abbaa kanaatti hin jiru. Warri United Nation faallee maal namoonni erganii? Namoota Guterres namoota tokko hin erganii? Hin barbaanne because du'a diploomasiiti. Du'a. Maal nu gootiidha Itoophiyaa? Maal goona? Kanaaf diploomasiin kufe, dinagdeen kufe, siyaasaan kufe, nageenyi dhabame. Kana booddee maaltu jira? Warri kaan immoo mormitoonni immoo wal ijaaraa, jabaachaa, wal amanaa, inni tokko isa tokko amanaa wajjiniin hojjechuudhaaf qophaa'aa haala mijeeffachaa jiru. Kun beekamaadha. Kana amanuun arguun ija banatanii arguun barbaachisaadha. Abbaan hin argu jedhan immoo gaafa iji isaa keessattuu qanuuti argaa jechuudha. Gaafa sana dirqamaan ilaaluudhaaf jira. Ani kanan jechuu barbaadaa gara fuulduraatti maal gochuu qabnaa isa jedhu kati naan gaafanne abdiin qaba. Maal gochuu qabnaa yoo jedhame tokkoffaa gidduu keenya rakkoo buusuudhaaf aanaalee gidduu, godinaalee gidduu, dhaabbilee gidduu, amantaa gidduu rakkoo buusuudhaaf yaalii godhamu uummanni dammaqinaan haa hordofu. Eenyullee walitti isin buusuu barbaade no isheen kun kan koo miti. Isheen kun iddoo biraatii dhufte. Amantiidhaan walitti nu buusuu barbaannaan yoo isaan dhufanii masgiida guban, yoo dhufanii charchii guban, yoo dhufanii lafa sagadaatti nama ajjeesan, yoo waa'ee tokko godhadhaa isheen kun kan keenya miti. Isheen kun abbaa qabdi jechuun barbaachisaadha. Waa'ee godinaa immoo yeroo isaan maal godhan asii godhan waan adda addaa godhan isheen kun as abbaa qabdi.
Kan kana godhu sirna kanadha. Kanaaf sirna kanadha kan ka'uun irra jiru. Hiikisaa sirna kana jijjiiru. Kanaaf immoo tokkummaa barbaada. Qabsaa'uu barbaada. Gatii itti baasuu barbaada. Gatii itti baasuu barbaada. Warri biroon immoo dhaabbadhaaf ilaala. Warri mootummaa kana keessa jirtanis dhaabbadhaati of ilaala. Dhaabbadhaati of ilaala. Moomichi ministeeraa iyyuu dhaabbatee of ilaalee gaariidha. Nama saajiniin jiran kan. Isaan humtuu isaan humtuu. Kanaaf anytime anything can happen. Sa'aatii tokkotti wanta dhoowwu hin beekamu. Neepaalitti torbanarraa waan kun kana taasisaa namni beeku hin jiru warra hin ta'e miti. Bor immoo hin beekamu kan keenya immoo qabatee jennaan biyya nama miliyoonii 100 ol qabu kuni lafitti qaban iyyuu hin jiru. Lafumti itti qabanii dhaamsan hin jiru. Caasaan ittiin dhaamsanis hin jiru kan. Akka itti ba'anis hin jiru. Maal dirreema xiyyaaraatti qabama hundumtuu. Garri itti ba'an illee hin jiru. Dhuguma. Warri irra jedhan baalasixaaniin irra sirbaa jiran kun ilaa biyyaa ba'uullee dadhabuu jiru. Hin beekamu. Biyyaa ba'uun dadhabuun rakkina ta'uu danda'a. Kanaatiif saba kana wajjin jiraattu saba kana miidhina. Gaaffii saba kanaa deebisa. Harka keessan irraa sassaabanne. Ololan taane nuufina. Faarsee bulaan hojii isaati gaa hojiidha. Kanaaf gabaan baheeraaf amma bannoo keessa jira, caawulaa keessa jira, sirba keessa jira, foon muree nyaachaa jira, dhugaa jira, qama'aa jira, waan barbaade gochaa jira, waan dur hin argine argee jira. Faarsee bulaan kuni garuu isinillee akka kanaan duraatti namni isin hin ilaalu. Dhiisaa saba kanarraati tasgabbaa ta'a. Saba kanarraati ta'a. Dhiifama walii gochuun hin jiru ta'a kana booddee. Isaan warri faarsee bulaan kun yeroo waa jijjiiramu deebi'anii dura jijjiiramanii dhufee isa qaama jijjiiramaa sana jala kan dhufee miila isaanii jala lixu isaan madha deebi'ee qodaadha waan ta'aniif gaafasis bitamuu danda'u garuu itti gaafatama qabaachuu isaa beekuun barbaachisaadha. Fayyaa ta'e Dr. Milkeessa. Baay'ee galatoomii Baqqalee akka waliigalaatti gulantaa qabsoo itti aanuu fi qophiiwwan garaagaraa kaafteetti waan ta'eef ani gaaffisiif hin qabu. Ulfaadhu yeroo nuu kennitee marii bal'aa gaggeessuu keetii fi qophii keenyaadhaaf qabanne kanumaan goolabna waan nu dhaggeeffataniif galatoomaa ulfaadhaa.